warra gadaa sayyida khalqii jiraate keessaa Xufayl bin Camri Dawsii sahabticha jedhamurraa wal yaadachiisna. Xufayl bin Camri Dawsiin eenyu? Sahabtichi kun gosatti warra Dawsiiti. Abbaa gadaa ture Dawsiin keessatti. Nama namni dubbii isaarraa dhagahu, nama kabajaa qabu ture. Akka warri seenaa jedhutti okkoteen isaa ibiddarraan buutu jedhan. Yuxcimul jaaci, beelawaa nyaachisa jedhan. Yoo kun dhufee nyaatu kaantu dhufee nyaata jedhan. Ammallee waltaraa namni marti mana isaa dhufee nyaata. Namni rakkate ulaa isaa yoo dhufe qullaan galu jedhan. Namni sodaatan isa bira dhaqee amanamummaa argata. Akkas ta'u wajjiin nama aadaa gosa sanillee beeku, faxina namaati, nama aqlii guddaa qabu jedhan. Shaacirun nama dubbii walitti hidhee dubbatu ture. Waan toluu fi waan badaa hunda adda laallata jedhan. Hayyuu ganda Dawsirraa haasofna. Xufayl bin Camri Dawsiin zabana wallaalumaa osoo ergamiinsa Nabi Muhammaditti yaadiin quban qabne hajjiidhaaf Makka dhufe. Gaafa inni Makka dhufu wal'aansoo jidduu Qureeshaatii fi Nabi Muhammaditu ture. Wal'aansoon kun wal'aansoo tawhidaatii fi shirkiiti. Nabi Muhammad tawhida labsan. Kaafirri Qureeshaa Laatii fi Uzzaa dhaadhessaa turan. Xufayl bin Camri Dawsiin osoo niyyaa takka hin qabne, karooraa fi qophii takka hin qabne dhufee ummata wal'aansoo shirkii fi tawhidaa jidduu seene Xufayl. Gaafa Xufayl Makka dhufu kaafirran gurguddaan Qureeshii hin beeyti namni kun akka nama kabajaa ta'e, nama dubbiin isaa fudhatama qabdu, nama ganda keessatti fudhatama qabdu akka inni ta'e ni beekan. Itti yaa'anii affeeranii nyaachisanii obaasanii manatti hin galanii itti haasayaa turan. Maal jedhaniin? Yaa Xufayl, innaka qad qadimta bilaadana. Kun horee biyya teenna dhufte. Namichi nabiyyiidha ufiin jedhu kun jiruu nu harkaa balleesse, maatii hadda facaase, tokkummaa teenna diige. Nama kanatti hin dhiyaatin jedhaniin. Falaa tukallim irrajul walaa tasmacanna minhu shay'a. Isaas hin dubbisin, waa takka irraan dhageeffatin jedhanii itti qara'aa bulan halkan guutuu Xufayliin. Dubbiin isaa akka sihriiti. Nama ufitti buta, nama ufitti harkisa. Ittin dhiyaatin jedhanii itti himan Xufayl bin Camri Dawsii kan. Namni kun yufarriqu bayna alwaladi wa abii wa bayna al-akhi wa akhii. Abbaa fi ilma adda baasa, obboleeyyan adda baasa, haadha manaatii fi abbaa manaa adda baasa. Ittin dhiyaatin, hin dubbisin, dubbii isaarraan dhageeffatin jedhanii Xufaylitti qara'aa turan. Akaabirri Qureeshaa kana Xufayli dhaaman gaafa inni Makka dhufe. فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره. oduu isaa tanama dinqitu na odeessurraa hin deemne. Inni ka akkanaati nama akkanaati jedhanii Nabi Muhammadii kana na harkatti jibbisiisan jedhe. Xufayl bin Camri Dawsii waan ufiin jedhe murtee tokko godhadhe jedhe. Osoo an itti yaadin dubbiin isaa akka tasa gurra nan seenne jirbii gurratti cuqqaalladha jedhee gurra kiyya of cuqqaale jedhe. Akkanumatti ganama lafti bariinan hin xawaafa jedhee gara beeytii dhufe jedhe. Nabi Muhammad dhaabbatanii salaatan jedhe. Salaanni isaa akka salaata kennaatii miti jedhe. Na hawwatte ilaalcha natti tolee na ajaa'ibsiisee laalee sagalee wahii jirbirraan gurra na seente jedhe Xufayl. Yeroo kana maal ufiin jedhe jedhe Xufayl. Aniin kun nama faxiina, nama aqlii qabu, nama ganda keessatti fudhatama qabu. Yoo wanni inni dubbatu gaariin ta'e ni dhiisa. Yoo wanni inni dubbatu gaarii ta'e ni fudhadha. Maal godhaa gurra of cuqqaala jedhee jirbii gurra keessa of baasee darbe jedhe Xufayl. Yeroo Nabi Muhammad salaata isaa geeffatee gara mana isaa deemu duuka deemee mana isaa wajji dhaqe jedhe. Yaa Muhammad, inna qawmaka qad qaaluu lii anka kadhaa wa kadhaa. Ummanni kee waan hedduu waa'ee keetii natti dubbatanii aga ani uf sodaadhee gurra kiyya jibriin cuqqaaladhu takka gahe mee waa sirraa dhagahuu barbaada jedheen.
نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أني قافة جلقبا oduu isaan dhagahu jedhee gurra cuqqaaladhe hin dhagahuu san rabbina harkatti didee hin dhagahannaa murteesse jedhe Xufeel. Rasuulli suuraa ikhlaasiitii fi birabbil falaqii kana qara'anii dubbiin dubbii rabbichaati. Tawhiida dubbatti aayanni dubbiin jarri itti himtee fi ka Xufeel asitti arge adda adda itti ta'e. Xufeel achumatti shahadaa qabate. Duuba Xufeel waan jedhu eega islaamummaa fudhadhee makka keessa tutture jedhe. Waan rabbi naa laafiseen baradhe qur'aana qara'e waa xiqqoo haffazee eegaa biyya kiyyatti deebi'uuf murteeffadhe yaa ergamaa rabbii ani biyya kiyyatti gandi kiyya tole na jedha ganda kiyya keessatti kabajaa qaba namni dubbii tiyyan dhagaha deemee islaamummaatti yaama mee mallattoo wahii akka rabbi naa godhu rabbiin naa kadhadhu jedheen yeroo kana rasuulli maal jedhaniin اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير يا ربي غاري وان إني نياتيكنا ملتو إرتي سغرغرتو يا ربي ناغود إجداني كرتنيف دعائي تنفت ليغن دكيتك أجيلي جد أصوديمو تب تكرر البيه ويتاني تلو تكرر الكوري فولك يا إفنني وهين الرغرغ لجد فول أجمانا يفتي يدي طفيل أفصو داد لجد yoo ani ganda kiyya deeme ummanni na argee isatu taabota ganeef addeenni fuula isaa akkana ta'e jedhanii na hamatanii kanaan na dubbatan yaa rabbi bakka biratti naa jijjiiri jedhee rabbiin kadhe jedhe Xufeel. Yoo ani rabbiin kadhu ifnanni fuularra na jiru kun ka'ee alangee tiyya caafitu ife jedhe Xufeel. Fuularra na ka'ee ifnanni wayita ani ganda ol seenu abbaan kiyya natti as deemaa dhufe jedhe. Ilayka anni yaa abati narraa gori yaa abbaa kiyya jedhe. Walima yaa bunayya maaliif yaa ilma kiyya maal taate maalumas si mudate jedheen ani islaamummaa fudhadhee jira amantiin addanu taate ani rabbi tokkocha ta'uu ragaa bahee dhufe narra achi siiqi jedheen abbaan yeroo kana abbaanis diinuk amantiin tiyya amantii teeti jedhee Xufeelitti as maxxane qulqulleeffadhu deemii dhiqadhu qulqulleeffadhu as deebii jedheen abbaan deemee dhiqatee qulqulleeffatee wayita inni dhufu islaamummaa irra fidee shahadaa qabsiise. Eega Xufeel islaamummaa fudhatee namni gosa Dawsii keessaa shahadaa qabate abbaa isaati. Eegas jaartii isaatu dhufe akka dur seeteetti as deemte ilayka anni jedheen jaartilleen narraa gori jedheen ani amantiin addanuu baaste ani islaamummaa fudhadhe ani arrara rabbiin tokkocha ta'uu aqarrare jedhee jaartii ofirra ari'e maal taate yaa Xufeel amantiin tii amantii teeti jettee itti as maxxante jaartiin deemii dishararraa dhiqadhu qaama kee dhiqadhu natti as deebi jedheen disharaan laga wahiiti taabota jarri gabbartu naannawa sanirraa lagni wahii gaara jalaa burqa achi deemii dhiqadhu koottu jedheen yaa Xufeel wayita an achi deemee dhiqatuu deemu wayitaabonni sun nutti mufataa jetteen jaartiin tabban laki wali disharaa jedheen atii fi disharaalleen qilee seena yoo barbaaddan anatu wabiisii ta'a mukni omaan dubbanne duudan omaa sin godhu deemii dhiqadhuu koottu jedhee jaartii ajaje deemtee dhiqattee qulqulleeffattee dhuftee islaamummaa fudhattee eega jaartiin islaamummaa fudhatte thumma dacawtu dawsan jedhe gosa Dawsii yaamicha godheef jedhe islaamummatti affeere jedhe namni marti narraa rincice jedhe nan dhageenne nan qeeballe Abi Hurayratu dhufee islaamummaa fudhate jedhe Abi Hurayra gaazexeessaa dubbii nabii san ummanni Dawsii irraa rincice Abi Hurayra malee islaamummaa fudhate Abi Hurayran harka Xufeel bin Camri Dawsitti namni Abi Hurayraa shahadaa qabsiise Xufeel bin Camri Dawsii fi Abi Hurayran gaafa tokko wal qabatanii gara ergama rabbiititti dhaqan ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi maal harkaa qabda haalli ganda keessanii akkami jedhanii gaafatan ani qalbii goggoyduu fi ummata qalbii qulfii uf duubatti dhiise jedhe ummata shahadaa narraa qeebaluu didi islaamummaa narraa fudhatuu didan jedhee ergamaa rabbiititti hime yeroo kana rasuulli ka'anii ol dhaabbatanii wadda'atanii salaatanii harka ol qaban
wayta rasuulli harka ol qaban Abi Hureyran cinqamee jedhe yaa Allah gandi keenna dhume gosti teenna dhumte doos dhumte jedhe Abi Hureyran waan rasuulli itti kadhatu se garuu rasuulli akkas hin goone Allahumma hdi dawsan Allahumma hdi dawsan Allahumma hdi dawsan yaa Rabbi dawsin qajeelchi yaa Rabbi dawsin qajeelchi yaa Rabbi dawsin qajeelchi jedhe rasuulli eega du'aa'ii tana godhaniifi amma deemi yaamicha godhiifi jedheen Xufeeliin achirraa ka'ee islaamummatti yaame Xufeel aga inni waamicha san godhee islaamummaatti yaamee tawhiida labsee shirkii barbadeessee ummata as deebisu rasuulillee hijraa bahanii makkarra duulli badrii dhufee duulli uhudii dhufee duulli khandaqii dhufee aga kana Xufeel islaamummatti yaamaa ture ummata gaafa duula khaybarii maatii nama 80 gahan islaamummaa qabsiisee nabi Muhammad ittiin dhufe salawaatu rabbii wa salaamu alayhi haga baa'ina isaaniirraa nuti wayta lollu mirga ganda keenna qofaa dhiisi jedhaniin addatti ummanni dawsii kun ummata ajaa'ibaa ummata islaamummaaf dhaabbataa turan wayta duula deeman milikkata wahii qaban jarri duula jihaa mirgaa namni geggeessu ummata dawsii kana baa'ina isaaniirraa kana hunda namni sababaa ta'ee dalage Xufeel bin Amri dawsii kana jechu haga gaafasiiti rasuula qabaturraaf duuban deebine rasuula waliin jiraachuurraaf duuban deebine osoo inni rasuula qabatee jiru makkallee banamtee harka islaamatti deebite ergama rabbiitii waan jedheen ib'athnii ilaa dhil kaffeyn sanami Amri ibnu Hamhama yaa ergamaa rabbii taabota dhil kaffeyni anatu caccabsee bakka isaa akka rabbi gabbaramu godha taabota san caccabsaanaa heeyyami jedhee rasuulan taabota kana namni amiiratti ta'ee ganda san keessatti nama gabbarsiisaa ture Amri ibnu Hamhama nama jedhamu abbaa gadaa dawsiiti nama shirkitti nama affeeraa ture Amri ibnu Hamhamaan taabota dhil kaffeyni kana dhaadheessa taabota san gudii godhaa na eeyyame jedhee rasuulan eeyyama sii godhee deemi jedhaniin taabota san cabsuudhaaf wayta inni qajeelu dhiiraa dubartiin xiqqaa guddaan taabota san marsaniin tuyxuu irratti walii galan garuu Xufeel waan jedhe yaa dhal kaffeyni lastu min cubbaadik yaa taabota kana yaa dhal kaffeyn ani sin gabbaru jedheen miilaadunaa aqdamu min miilaadik dhaloota keennatu dhaloota kee dursa nutu sirra jira jedheen taabotaan inni hashawtu naara fi fu'aadik ibidda qoma keetitti si dira jedhee fuudhee ibiddatti shide Xufeel osoo ummanni dhaabbatee laalu gaafa taabonni kun gubatee lafarraa dhume gosa dawsii keessa achiin shirkiin dhumte jedhe Xufeel Allah Xufeel bin Amri dawsiin ergamaa rabbii qabaturraa of duuban deebine ergamaa rabbii qabatee sunnaa isaanii hordofee isaan wajji jiraachuurraa of duuban deebine aga ergamaa rabbii duutitti dhuftee duniyaa tanarraa deemutti nabi Muhammadii wajji jiraataa ture salawaatu rabbii wa salaamu alayhi namni nuti seenaa isaa irraa dubbataa turre Xufeel bin Amri dawsiidha eega islaamummaa fudhatee hojii gurguddaa raawwataa ture islaamummatti nama yaamee nabi Muhammadii wajji jiraataa ture osoo akkanatti jiran rasuula rabbii duutitti dhuftee duniyaa tanarraa deeme eega nabiin duniyaa tanarraa deeme namni bakka bu'ummaadhaan khaliifaa islaamaa ta'e Abii Bakri Xufeel bin Amri dawsiin gaafa zabana Abii Bakri lubbuu isaa qabeenya isaa ilma isaatillee Abii Bakriin cinaa dhaabbataa ture zabana Abii Bakri san qaanqeen fitnaa qabataa turte gammoojjiin arabaa murnyaan islaamummaa gadi dhiiste gariin zakaa dhoorgate gariin nabiyyummaa himate gaafa san duula riddaadhaa nama hedduutu achi keessatti miidhame duula santu geggeeffamaa ture Musaylimaan gara nama 40,000 of jalatti hiriirsee
warri banii haniif yamaamarraa ka'anii madiinaa cabsuu barbaadan. Abi Bakr Siddiiq waraana gara bakka 11tti hire. Hunda alaabaa adda addatti itti kennee yoo isin loluu baattan anu fi kiyyaa lola jedha Abi Bakr. Gaafa san keessatti Tufayl bin Amr ad-Dawsiin gahee guddaa taphataa ture. Duulli sun duula seenaa guddaa of keessaa qabu. Duulli Yamaamaa. Tufayl bin Amr ad-Dawsiin halkan lola sanii bulanii manaama arge jedhe sahaaban. Maal argite jedhanii gaafatan. Ra'aytu anna raasii qad huliqa. Akka waan mataan kiyya rifeensi irraa aadamuuf arge jedhe. Allaattitu afaan kiyyarraa barare jedhe. Intala takka tagaraa keessa na kaayyattu uf arge jedhe. Ilma kiyya kana barbaadu kanan argine jidduu kiyyaa fi jidduu isaa girdootu jira jedhee dubbate ummatan. Faqaaluu khayra. Khayri ma argite keyrima jette sahaban. Isin keyrii jettani ani immoo manaama kiyya hiikadhee jira jedhe Tufayl. Maalitti hiikatte yaa Tufayl jedhanii gaafatan. Rifeensi narraa aadamu morma kiyyatu asitti cita jedhe. Allaattiin afaan kiyyarraa barartu ruuhii tiyyatu afaanin baha jedhe. Intalti garaa keessa na kaayyattu anaddachii tanatti awwaalama jedhe. Ilmi kiyya kana barbaadu inni illee shahiidummaa barbaada inni immoo hardhan argatu jedhee dubbate. Duula san keessatti Tufayl bin Amr ad-Dawsiin qabsoo guddaa godhee hattaa kharra sariican shahiidan ala ardi al-ma'raka. Dachii san keessatti wareegamee duniyaa tanarraa deeme. Eega inni duniyaa tanarraa deemee shahiidummaa goonfate ilmi isaa Amr ibn Tufayl ibn Amr ka jedhamu lola san keessatti osoo lolu harki isaa irraa cite. Amr ibn Tufaylin kun abbaa isaa Tufaylii fi harka isaa ka mirgaa achitti awwaalee gale. Allah warri qabsoo diiniif geggeessan lubbuu isaanii nafiisa isaanii qabeenya isaanii islaamummaaf kennaa turan akka kana turan. Eega duulli kun geggeeffamee ilmi kun gaafa san shahiidummaan arganne harka isaa dirree Yamaamatti awwaalee abbaa isaa wajji gale. Gadaa Umar ibn al-Khattaab keessaa Umar ibn al-Khattaab affeerraa nyaataa ummataa godhe. Osoo ummata affeerraa godhe ummanni nyaata eeggatu Amr ibn Tufaylin kun ummatarra dhufe. Ummata nyaata eeggatu achi ilaalee irraa garagalee deeme. Umar ibn al-Khattaab qaruuteedha. Amr ibn Tufaylii kana duuka fiigee yaa Amr maaliif duyda galte? Harka kee kana si ceem'inaa sodaattee deemte jedheen Umar. Wallahi kana malee waan biraatiif hin deemne jedhe Amriin kun. Umar waan jedhe ani wallahi nama akka keetii ka qaamni tokko cinaan jannata jiru ka qaamni tokko cinaan duniyaarra jiru way argeesi malee jedhe Umar. Ati harki mudundulluusi ta'ee cittee harki kee rarraatus ka citte sun si dura jannata seente. Situ qaaman duniyaarra jira malee jedhe Umar. Wallahi laa adhuuqu haadha at-ta'aam. Wallahi ani nyaata kana nyaadhu jedhe Umar. Aga ati dhuftee harka keetiin tuyxutti. Tufayl bin Amr ad-Dawsiin akka kana ture. Ilmi isaa ka isa duuba hafe kun ka gaafa san inni shahiidummaan argatu jedhee abjuu keessatti dubbate. Manaama keessatti dubbate sun gaafa Fathii Tustarii osoo harka isaa ka bitaatiin lolu inni illee wareegamee dachii tanarraa deeme. Tufayl bin Amr ad-Dawsiin seenaan isaa kana fakkaata. Haga seenaa nama biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.